Video makarona pasta wajjin hojjennan isiniin jedha na hordofa. Egaa baay'ee mi'aadha akkaataa adii isaati jechuudha. Pasta adii isaan daakuu wajjin akkaataa hojjetanitti wal argisiifna. Nu wajjin tura like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Warri maatii keenya hin ta'in maatii keenya ta'a. Warri immoo nu wajjin turtan baay'ee galatoomaan isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا channel فديلة توب جلت أرقمتنا مرتي كيسنا كم جبتنا جا كيسني ناقان كوك اللي سراني سنا كابو سنين جلا إيجا داون تتوقع جنة سنين جلا باستا دي وجنة سنين جلا باستا سرت لي فتن جرا كنا نشون كرتي دا كن كلبي كن فلفل رومي دا كن شون كرتي دا كن بجنب دا كمامي هندا سرت كوب فنني جرا kun kemamida undisayu kun sogida kun kremida kun ndanko lafe male chuda murre kanatti qopheffannee jirra amma wajjin haa ilaallu isiniin jedha nufana turtii gaarii isiniin jedha amma ndanko kana asirratti ni goona gandaan qofana akkana goona hamman bilchaatutti kun qofaa isaatti zayitii malee akka bilcheessine jechuudha. Takka bilcheessine sana booda zayitiitti naannaa shunkurtii minamni sana boodatti naannaa jechuudha. Egaa wajjin ilaallaa subscribe like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha obbolaayyaan kiyya. Amma kun daanqoon keenya kanatti ta'ee jira jechuudha. Amma kana hunda isaatti naannaa jechuudha. Kana naannaa ni sochoomna jechuudha. kanatti sochoomna amma zayitii bicooti naannaa kun immoo paastaa itti goonee jirra jechuudha. Paastaa kanatti bishaan naannaa ni danfina jechuudha. Ati soogita bicooti naannaa jechuudha. zayitii bicuusitti naannaa jechuudha. kun akkana ta'ee jira bilchaataa irra jechuudha. Nyaata karaa gabaabaan hojjetamu keessaa yaa kanaadha. Kan dafee nu qaqqabudha jechuudha. Kun makaronaan keenya akkana ta'ee jira. Kireemii kanallee itti nannee jira. Daakuu fi makaronaallee waliin nannee jira jechuudha. Baay'ee mi'aa. Like subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha waan nu wajjin turtaniif galatooma.